Otoon si ta'ee hirreebamuuf. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Yeroo gabaabaa keessattis maatiiwwan 17,000 ol horachuu dandeenyeerra. Maarreesinis haga yoonaa otoo sabiskiraayib godhiin dhaggeeffachaa jirture. Sabiskiraayib gochuun mallattoo ol nootifikeeshinii jettu tuqachuun guyyaa guyyaatiin seenaawwan qophiiwwan nama barsiistu dhaggeeffadhaa waliin haa barannu jechaa. Maatiiwwan qophii keenyaa laayik gochuun qophii kana eegalaa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Shoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti baradheera. Kutaa 10tti maatirkiin wanta ana jalaa hafeef duras nan baradha malee barnoonni akka nan baasne nan beeka jedheen gara heerumaatti gore. Maatiin koo maatii amantaa isaaniitti jabaatanidha. Keessumaa abbaan koo luba mana amantaadha. Oolmaan jireenyi isaa guutummaa guutuutti mana Waaqayyoo keessa tajaajiluudha. Nutiin ijoollee isaanii 4 godhatan warri dhiiraa akkuma isaa luba, warri dubartootaa immoo haadha manaa gaarii taanee mana amantaa keessa qulqulleessaa tajaajila garaagaraa raawwannee akka jiraannu barbaadu. Abbaan koos ta'e haati koo ijoollummaa keenyatti maal taatuu barbaaddu yeroo nuun jedhan dooktara, paayileeta, injiinarii, poolisii, barsiisaa isa jennu nurratti hin jaallatanii. Akka mana Waaqayyoo tajaajillu gadi jennee akka jiraannu barbaadu. Haa ta'uutii garuu fedhii fi daandiin maatii keenyaa kan keenya waan hin taaneef nutti yeroos gowwummaa hojii dhabanii kan kana nuuf yaadan nutti fakkaata ture. Hundumti keenyiyyuu kan isaan nuuf gahaniif hin geenye. Barnoota kiyya yeroo kutaa 6ffaan baradhudha. Jaalallee achuma mana amantaa keessaan baafadhe. Umriidhaan waggaa 2 hangafaa. Dargaggeessa kana dubartoonni baay'ee jaallatu. Innis simboo addaa qaba waan tureef dubartii tokkorraa gara dubartii biraatti yeroo yerootiin utaala. Inni ishee waliin jira jennee wal komachuurra anaa fi hiriyoonni koo yoom dargaggeessi kun dhufee gaaffii jaalalaa nuuf dhiyeessa jennee hawwiidhaan eeggannaa. Hariiroo jaalalaa dubartoota waliin eegalee hanga inni adda bahutti ariifannee eegnaa. Innis baay'een turu. Asuma mana amantaa keessatti waan gaarii otoo nu barsiisuu duubaan immoo kabaja dubartootaa irra deemee funaanaa. Nama akkasaa fi namoota akka keenyaa yeroo arganidha. Namoonni amantaa isaaniitti dadhabu. Hawaasa keessaa wanta adda ta'e amala hin taane argisiisna. Maarree anaafis jaalallee ta'ee baatii 2 keessatti kabaja koo fudhatee riyaa kiyyatti darbe. Dubartiin amala isheetiin dhiira kabaja ishee fudhatee baay'ee jaallatti. Otoo homaan qabaatiin illee na fuudhi jedheen gurbaa kana kadhadheera. Haa ta'uutii garuu innis akkuma keenya barataadha. Fuudhuuf humna hin qabu. Kan bare fuudhuu otoo hin taane dubartoota karaatti hambiseedha. Yeroo kutaa 11, 12 baratu immoo hinumaayyuu darbee ulfeessuu eegalee. Ijoollee 2 akka godhate dhoksaatiin haasa'ama. Sanaan booddee yuunivarsiitii seenee anis akka carraanan heerume quban qabu. Haa ta'uutii garuu lola yuunivarsiitii keessatti ka'aniin barattoota sochoosanii keessatti argamee waggaa 2 hidhaan akkatti murtaa'e dhagayeera. Kanaan booddee eessaa ga'uu haa jiraatu haa du'uu isaan beeku. Maarree yeroon kutaa 6ffaa baradhu kabaja koo kenneefiin yeroonni anaan dhiisee dubartii gara biraa waliin hariiroo eegalu anis aarii isaa dhiira gara biraa waliin hariiroon eegalee wantan haaloo ba'u natti fakkaate. Kanaan akka dorgommii natti fakkaatee yeroonni tokkorraa tokkotti utaalu
Anis dhiira tokkorraa dhiira gara biraatti utaaluun eegalee. Kana hunda yeroo gaggeessinu mana amantaa tajaajillaa. Fuuldura Waaqayyoo dhaabbannee faarfannaa. Waaqni otoo murteessaa akka bara kakuu moofaa dafee dabarsa ta'ee ani yoona fooniin hin jiru. Maatiin keenya ni tajaajilu ni faarfatu jedhanii gara mana amantaatti nu ergu. Nuti barruu yookiin immoo dabtaraa fi kobbee mana amantaa qabannee bakka beellama keenyaa oollaa. Sanbata garuu waan argamnuuf sagantaa jedhame irratti kan ho'isaa oolu. Manni amantaa kun otoo ijoollee kana hin qabdu ta'ee akkam taati kan jedhamnuuf nuyi. Maarree kanaan otoo hin jedhu kutaa 10 gaafan xumuru yaa Rabbii dheekkamsa keetiin barnoota kana akkan dhabe nan beekaa. Sammuun qayyabatu yeroon cubbuu hojjechuu jalqaberraa kaasee na keessaa badeeraa. Gaa'ela nan dhawwatiin jedheen kadhadheen Finfinne boqonnaadhaaf eessuma koo bira gara magaalaa Finfinnee dhufeen hiriyyaan eessuma koo achitti na arge tokko na jaallatee si fuudhe malee naan jedhee. Otuma achi jiruu qabxii akkan dhabe waantan dhagaheef argadheeniiree jedheen. Baatii tokko jaalalaan wal beekna. Warra koos eessuma koos hin jenne mana isaan galee. Eessuma kiyyatti beeksisee intala keessan nan fuudha jedhee gaa'ela dhaabbannee. Abbaan manaan kiyya baratee eebbifamee waajjira mootummaa keessa nama hojjetudha. Akka tasaa ta'ee yeroo hojjetu lafa argatee waan na tureef naannoo Burraayyuu Kattaatti suuta miindaama isaan mana ijaarrachuu jalqabeera. Kanaan eessumni koollee nama guddatudha jedhee gaa'ela koo otoo mormiin waliin jiraachuun eegalee. Gaa'eluma saffisa kanaan dhaabbateen abbaa manaa koo waliin har'a waggaa 9ffaa kabajaa jirra. Maarree waggaa 8 gaa'ela keenyaan yeroo guunnu ijoollee 3 horanneerra. Hanguma yeroo turtiin naannawaa magaalaa Finfinnee keessa jiraachuun keenya deemaa dhufu jireenyis nutti qaala'uu jalqabe. Maddii irratti ijoollee horanneerra. Nyaanni daa'ibbareen baasiin ijoollee miindaa abbaa manaa koo ol ta'a. Kanaan anis kutaa 10ttoo dhaabeeraa. Maaliif kolleejjii marree baradheen bor sin gargaaruu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis kolleejjii barachuuf baatiidhaan meeqatu barbaachisaa jedhee na gaafate. Anis gaafadheen akka tasaa ta'e yeroos qarshii 430dha. Innis miindaa keenya waliin kanfaltii kana baatiidhaan baasuun nutti ulfaataa. Otuu immoo mana kiraa keessa jiraanna ta'ee jiraachuun iyyuu hin yaadamuu yooma Waaqayyo harka isaa keessa galfate malee jedhee abbaan manaan koo natti dubbate. Abbaan manaan koo nama akkamii seetanii? Jechi maqaan abbaa manaa jedhamu isarraa kan fudhatame natti fakkaata. Baay'ee garraamii baadiyyaatti dhalatus jireenyi magaalaa kan galee fi ijoollee isaa fi haadha manaa isaaf qofa kan jiraatu qarshii 5 qarshii 2 qusachuuf jecha miillaan galgala ganama sa'aa dheeraa nama deemu miindaa argatu keessaa qarshii 100 illee shayee yookiin immoo buna yookiin hiriyaaf na barbaachisa jedhee nama keessaan fuune. Waaqayyoon nama jaallatu Waaqni illee kan isa jaallatu anaaf eebbifamaa koodha. Biyya kana keessa akkatti guddatan nama wallaalchisus yeroo hundaa maaliin hojjedha jedhee kan of dhiphisu ijoollee koo bifa kanaan immaan jiraachisu jedhee nama dhiphatu yeroo hunda anaafis ijoollee isaafis nama waan gaarii yaadudha. Ana nama cubbamtu akkanaaf Waaqni dhiira akkasiinaaf qopheesse. Cubbuudha ana biras maaliif kana gootee maaliif kanan finnee jedheen murteenni murteessa irratti guyyaan isatti dubbadhu guyyaan deebii deebisuu fi gonkumaa hin jiru jechuun ni danda'ama. Ollaa keenyaas ta'e naannoo keenyaa iyyi walitti bu'iinsi maatii bakka hedduudhaa yeroo yeroodhaan ni dhaga'ama. Mana keenyaa garuu kan dhaga'amu tarii ijoollee yoo boosse televizhiniin sagaleen isaa ol dabalame malee sagaleen kan koos kan saas gonkumaa dhaga'ameen beeku. Ollaan takka takkaa guyyaa boqonnaa sagalee keenya dhabee jirtuuyii jedhanii yeroo nu gaafatanii ni jiru. Nuti yeroos teenyee waa laalaa jirra.
Hanga kanaatti manni keenya nagaa qabaa. Maarree waggaa 8 erga waliin jiraannee booda anis barachuun waan natti ulfaateef ijoollee kiyyoo hundaafuu guddifachuun koo hin oolu. Ijoollee namaas ofitti dabaleen maallaqaan maaliif hin guddisuu jedheen abbaa manaa koo gaafadhe. Yeroo kana innis manni kutaan barbaachisaadha, manni keenya immoo qixaa'a mitii, gara kamitti hojjettaa jedhee na gaafata. Anis lafa kana biyyoodhaan wal qixxeesseen madaabaraa fi sharaa irra naqeen, irra keessas sharaadhaan hidheen bal'iseen mooraa kana keessa halluu garagaraa dibeen guddisuun ni danda'amaa jedheen deebiseefi kanaan baasii barbaachisu gadi teenyee shallaguu eegallee. Waliigalas hanga qarshii 5,000tti nu gaafate. Walakkaa miindaa abbaa manaa koo jechuudha. Kanaan yoo rakkannes ni liqeeffanna jedhee hojii kana na jalqabsiise. Ijoolleen koo 2 mana barumsaa naa oolu, tokko immoo nan guddifadha. Ollaa namoota naannootti meen hojii kanan jalqabee. Baatii jalqabaa irratti ijoollee 2 qarshii baatiidhaan 400 oolchuun argadhe. Bulee dabala jedheen baatii lammaffaa irratti ijoolleen 3 naaf dabalamanii waliigala ijoollee 5 jechuudha. Manuma kiyya keessa taa'een qarshii 2,000 argadhe. Baatii sadaffaa yeroo guutuu hojiin kiyya beekamee ijoollee seeraan qabdi jedhameen gara ijoollee 20 hanga sharaan hafee naaf guddisuu danda'u nan argadhe. Baatii sadaffaa hunduma isaaniif qarshii 400 hin dalageen baatii arfaffaa irratti ijoollee 25f qarshii 600 godhadhe. Kanaan manuma keessa taa'een yeroo gabaabaa keessatti miindaa abbaan manaa koo argatuun ol qarshii 15,000 argachuun eegale. Ijoolleen hin guddisu baay'ee xixiqqoodha. Irra naanna'een televezyiinii baneefiin daayipparii jijjiiruu nyaata gurshaan oola. Ganama sa'a 2tti natti kennu, galgala sa'a 11tti dhufanii narraa fudhatu. Hojiinsaa baay'ee dadhabsiisaa ta'us haa ta'uutii garuu filannoon gara biraan jiru. Kanaanis abbaan manaa koo ammoo hojiin kun ajaa'iba ta'eera. Maaliif mooraa tokko guutuu bareedaa isaa kireeffannee ijoollees dabalattee namas qacarattee hin hojjettu jedhe na gaafate. Akka carraa ta'e immoo namni kireeffatu dhibee manni baatii 3dhaaf duwwaa taa'eeru ni ture. Hojii kanaafis baay'ee bareedaadha. Kanaan kireeffadheen ijoollees dabaladheen dubartoota 2 qacaradheen keessatti hojjechuun eegale. Waliigalaan baatii 9 yeroon guutuu bu'aa qofti kan ani mana kootti fudhee galu qarshii 40,000. Haa ta'uutii garuu kanaan otoo hin jiruu abbaa manaa koodhaan amma maallaqas ni qabnaa, kolleejjiin Riifti Vaaliis dhiyooma keenya waan jiruuf barnoota kolleejjiin baradhaa jedheen gaafadheeni. Innis mana waliin sitti ulfaata, garuu immoo akka barattuun barbaadaa, yoo dhibe sin gargaara anis dafee dhufeenii jennee walii gallee. Dubartiin ani qacaradhe tokkos waggaa 2ffaa kolleejjii barachaa jirti. Kanaan barnootuma jalqabee reefu torbee 2 fixa. Sa'a 11f daqiiqaa 50tti manaa baheen 12tti kutaa barnootaan seena. Sa'a 2tti immoo sharp manan galaa. Dubartoonni qacaramani kunniinis manuma ijoolleen guddatani kana keessa galu. Isheen tokko na waliin baatee na waliin galti. Maarree barnootuma jalqabeen torbee 2 booda mucayyoo kana waliin waa'ee milkaa'ina anaa fi abbaan manaa koo har'arra geenye otootti haasa'uu sa'aatiin 3 ta'eera. Abbaan manaa koo mana galee nyaata ijoolleef hojjetee ijoollee hundumaa raffisee diida dhaabbatee na eegaa jira. Anaa fi mucayyoon kun otuma daandiirra dhaabbanne odeessinuuti sa'aatiin deeme. Gidduutti moobaayila keenya yeroon ilaalu sa'aatiin baay'ee deemeera. Naanee dafnee otuu deemaa jirru abbaan manaa koo balbalatti na arge. Akkuma na argeenis aariidhaan kaballaadhaan natti cufe. Miilla isaatiin na dhiite. Gufadheen fuuldurumatti kufe. Kanaan mucayyoon na faana turte dubartiidhaa bakka maal rukuttaa
jettee yerootti dubbattu siin immoo maal si galchee jedhee ishee darbatee isheen gara bakka ciisicha isheetti deemte anis gara mana kootti deebi'ee waggaa 8 waliin jiraannee abbaan manaan koo na reebees hin beeku aarii hamaas natti aaree hin beeku guyyaa kana garuu sababan barfadheef kun hunduu narra gahee rukutamuun koo kabalamuun koo natti dhaga'amus haa ta'uutii garuu abbaa manaadha jedheen calli jedhee bulee ganama gara hojii yeroo deemu anis gara hojii kootti deebi'a mitiiree mucayyoon qacaramtee daa'imana waliin guddistu kan fedhe haafu malee dhiiraaf rukutameen calli jedheen hin jiraadhu. Abbaan manaan kee nama baalagee akkamiidhaa miilla isaa ol kaasee haadha manaa kan dhiitu yoo lola barbaade deemee dhiira akkasaa hin loluu jettee natti dubbattee yaadni akkasii kana dura sammuu kootti dhufee hin beeku. Haatii fi abbaan koo mana keessatti gaaf hin walitti bu'u. Yeroo isaan warra rukutanillee argee beekaa. Haa ta'uutii garuu maal akka ta'e hin beeku. Yeroo isheen natti dubbattu wanti ta'e fuuldura kootti fe'e. Dur gadi jedheen harka isaarraa eegeen nyaadha mitiire har'a garuu galiin koo dachaa isaa 4 ta'eera. Akka isaatti mana 4 jiraachisuu nan danda'a. Inni kana wallaaleeti moo harka isaa kan narratti kaasee kan jedhu yaadni seexanaa wayii keessa koo naanna'e. Dubartiin immoo dubbii ta'e otoo hin taane dubbiima hin taane iyyuu walitti qabsiisuuf kibriitii addaadha mitiire waan hin jirre waan jiru wanta inni na godhe wanta inni nan goone kan waggaa 8 walitti qabee taa'een yaadaan oolee galgala gaafanni malatti galu dabaree kiyya ati waan baratteef anaan barumsa na dhorkuu barbaaddee yoo adda baanes wanti uumamu hin jiru ati yeroo diida turtee dhuftu guyyaa tokko sitti dubbadhee beekaayi kanaan booddee gadi jedhee wanta hin jiraadhu sitti hin fakkaatiin jedheen isatti dubbadhee dabalataan barnootas waan hin hafeef nyaatallee hin dalagne otoon nyaatiin bullee ganamas bakka hojii isaa deemee anis buleen mucayyoo dubaraa kana bira deemee wantan godheenii haalan itti bulchee tokko lamaan isheetti himee isheenis baga goote kophaa kee manatti si argatee sitti taphachuu barbaadeetii kanaan booddee si naga'u jedhiinii jettee waa hedduu na gorsitee kanaan gaafa guyya lammataa ani mana barnootaa yeroo deemu abbaan manaan koo gara hojiitti deebi'ee manatti galee nyaata hojjetee ijoollees ciibsuu akkuma jalqabeen sa'aan 2 ta'ee ani manan dhufee kanaanis yaada manaa koo dhiifama naaf godhee eengadda aareen ati turtee jennaan otoo sin gaafatiin harka koo sirratti kaaseeraa kana gochuu gonkumaayyuu hin qabun ture jedhe na gaafate. Yeroo kana anis harree faana waan ooleef u'uufuu bareeraa dhiifama isaa dideen wanta barbaadde gochuu dandeessa. Kanaan booddee ani gadi siin jedhu jedheen kanumaan gorfame isatti deebiseen dubbadhee kanaan innis afurri ta'e mana keenya akka galee hubatee nyaata inni qopheesses hin nyaadhu jedheen darbeerra kanaan abbaan manaa koo galgala sana firoota baay'ee qaba akka nu araarsaniif gara fira isaatti bilbilee eessumni koo asuma magaalaa Finfinnee jira isaatiinis deemee hin mari'annee maatii koo akka haadhaaf abbaatti ilaala isaanitti sinimannee dubartoota na waliin hojjetan icciitii ta'e kana beekanis deemee naasofsiisnee wanti godhe waan tokko duwwaadha guyyaa hojii oolee halkan sana guutuu jilgeenfatee fuula isaa gara rabbiitti garagalchuun harka isaa ol qabee yaa waaqayyoo maallaqa nuuf kennitee nagaa dhabnee jiraachuu keenyarra dhabiinsa keenya kaleessaan miindaa koo ishee qarshii 10,000 nu jiraachisii isa kaan nurraa balleessii qabaachuun keenyi nagaa nu dhawwateera edaa ati beekteetu kana duras na dhawwattee mana koo nagaa naaf godhii haadha manaa koo gara qalbii isheetti naaf deebisii jedhee boo'ee halkan sa'a 3tti kan jalqabe sa'aatii ka'umsa kiyyaa 11 walakkaatti yeroon ka'u jilgeeffatee boo'ee kadhachaa jira. Akkan ka'es gaafa na argu na hammatee natti maramee ani san dubbisu waan na ta'eef calli akkuman jedheen gara hojii bahee deemee kanaan anis gara hojii koo yeroon deemu tokkicha kan qabu
ijoolleedhaaf wantoota nama bashannansiisan kan ittiin bannuu fi televezyiina keenya dubartiin anaan gorsitu kuni kuffistee iskiriiniinsaa cabeen eegee gaafan gaafadhuunii otoon qulqulleessaa jiruu akkana ta'ee yeroo naan jettu amma dafiitii maallaqa kana naaf kanfali yookiin sinimadhaa jedheen gaafadhee beekeen miti kanan cabse otoon hojiirra jiruudha jettee na kadhattus gonkumaa jedheen didee akkaataatti televezyiinni suni bitame nan beekaa. Wabiin ishee maatii mashee turanii guyyaama sana poolisii qabsiiseen hiisise maatiin ishee kanfalanii fi hidhaatii baasanii anis maallaqatti dabaleen televezyiinii guddaa hojii kanaaf daran mijatu guyyaa sadaffaa irratti bitee mucayyoon kunis hojii kana dhaabde inni ol na qabaa tures otoo nan hin beekiin guyyaama televezyiiniin koo cabe narraa bade firri ollaan hiriyaan abbaa manaa koo waliin otoo walitti nu dharaarsiin waaqumti gidduu keenyatti nagaa buusee walitti bu'uu keenya qaamni gara biraan otoo hin dhaga'iin icciitiin mana keenyaa akka dubartiin kun naaf karoorsite otoo hin ta'in nagaa keenya duraatti deebinee anis hojii koo har'aa haala ajaa'ibaan hojjetachaan jira. Otoo mucayyoon kun itti fuftee baatii 2-3 na bira hojjetteetti ta'ee gaa'elli kiyya akka inni diigamu homaa gaaffii hin qabu. Har'a yeroo yaadu televezyiiniin kun cabuunsaa waaqni sababa barbaadee mucayyoo kana jireenya koo keessaa baasuufi har'a jaalla keenya duraan jirraa waaqayyo kanaa ol isinaa eebbisuun jedhaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Shaggararraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan jalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatina. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Masiko.